Ashama akkam jirtu kabajamtoota maatii Sooretti YouTube channel ka channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii channel kanaa tahaa waan nu hordofaa jirtaniif guddaa galatooma. Egaa hadda akkuma agartan kana daabboo kokonaataa bareedaa waliin hojjanna nafaana tura. Wantootni ani fayyadame coconut milky kaxaasaa sana aannan coconut jechuudha. Hanqaaquu 2, sukkaara kubbaayyaa 1, baking powder fallaana 1, yeastii yookaan kaameraa fallaana 1 walakkaa, soogidda fallaana shaahii 1, kuni coconut flakes'idha. Stoora grocery irraa gootanu kamirraayyuu argachuu dandeessanii coconut flakesii kamuu ta'uu danda'a. Zayita gara fallaana 3 ka ta'uuni itti naqe. Egaa akkanatti erga waan hunda walitti naqnee booda sirriitti waliin makna. All purpose flour yookaan immoo daakuu furnoo kaappii 4 fayyadame. Egaa yeroo daabboo hojjannu yeroo kamiyyuu akka daabboo bareedaa fi laafaa argannu sirriitti sukkumuudhaati qabna. Sukkumuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa akkanitti bukeessinee booda akka qilleensi hin baanee laastikaan yookaan keddoo wayiitiin keddaanee lafa keenya bukoon keenya kunuu sa'a tokkoon booda kana fakkaataa. Saniin booda sukkumnee qilleensa keessaa baafne xixiqqeessinee muruudhaan sheeppii isin barbaaddan yookaan immoo dizaayina isin barbaaddaniin kukkuttanii qajeelfattan.
Egaa akkanatti qajeelfattanii booda daqiiqaa 10-15f akka inni kofahutti keddaatanii lafa keessuu. Eegammoo inni kofaheen booda hanqaaquu tokkoo fi aannan fallaana lama waliin makuudhaan irra dibdan. Sun immoo maaliif fayyada? Akka inni golden brown ta'uu fi cululuqu shaayinii ta'u godha. Digirii Fahrenheit 350 irratti daqiiqaa 30f yookaan immoo hamma inni bilchaatutti oovna keessa tursiifna. Egaa akkanatti daabboo bareedaa tahee hojjennee jirra. Video kana hin jaallattan jedhee abdii guddaa qaba. Yoo jaallattan ta'e like share gochuu hin dagatina. Waan nu daawwattaniif guddaa galatooma. Hamma video biraatiin walitti deebinutti nagaatti.